ajaa'ibudha. Mana luukii 90 mukaan ijaaruudhaaf waan biraa osoo hin dabalatin simmintoo qofa bituuf simmintoo mana luukii 90 qofa qarshii 300 irraa fuudhani. 300 irraa fuudhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu binageenyi keessan badhaadhaan nagaa jira. Alhamdulillah kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aas odeeffannoo tokko walitti deebinee jirra. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Maatii chaanaala keenyaa kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa odeeffannoo qabadhee isinii dhufe gaafii hedduu keessanii kan ta'e deebii isinii deebisuuf yaala jechaadha. Keessattuu haala ijaarsa manaatiin wal qabatee namoonni baay'een karaa keessaatiinis ta'ee karaa koomintiitiin na gaafataa turan keessaa ni yaadatama. Gaafii keessanii hedduu sana walitti qabee akkamitti akka isinii deebisu isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya akkuma jalqabarratti isinii kaasuuf yaalaatti odeeffannoon isin biraan gahan turre baay'eedha jechuudha. Keessattuu haala ijaarsa manaatiin wal qabate akkasumas ammoo meeshaalee biyya keenya keessatti argaman gatii isaa fi akkamitti argachuu akka danda'an isin biraan gahan turuun keenya yaadatama. Egaa kana boodas wantoota kana fakkaatan hedduu isaa isin biraan gahuudhaaf qophii keenyatti murree jirra. Isinis wantoota akka kanaa yoo barbaadan kottaati nu gaafadhaati deebii keessan isin deebisuuf ammoo waan isin barbaadan isin biraan gahuudhaaf nuti hayyamamoodha jechaadha yeroo kamittuu. Kanaaf namoonni tokko gaafii deebisuudhaaf nama hin mijoofne yookaan ammoo gaafii deebiin isaa lafa jiru irra deddeebisanii yeroo gaafattanitti deebii isaa isiniif kennuudhaaf baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha. Maaliif qalama kana osoo an harkatti argaa jirtu qalamni meetii jettee gaafa gaafattu namni si hin deebisu jechuudha. Yookaan immoo si deebisuudha akkamitti si deebisa argaa jirta. Kanaaf argaa caalaa dhageettii fedhuun gaarii miti isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf argitanii jirta yoo ta'e koomentii keessa jalatti viidiyoo an guyyaa kaleessaa gadhiise har'a immoo deebiin namni waan akkanaa jedha. Akkasumas immoo karaa keessaatiin dhufe namoonni baay'een isuma ani YouTube irratti viidiyoo itti isin hojjedhee kanas gaafii hedduu keessanii waan ta'eedhaaf jecha namoonni baay'een akkaataa gaafatanii ilaale namni waan kana ni fedhaa miti kan jedhu odeeffannoo isaa funaanis isin biraan gaha jechaadha. Isas deebi'ee namni biraa yoo gaafate ammas deebitee isuma sana hojjechuun gaarii miti. Yeroo fixuu ta'a yookaan immoo odeeffannoo irra deddeebi'uu ta'a waan ta'eef isa sana akkasitti bira darbuu qabna jechuudha. Maaliif gaafii gaafata waan akkasii waan gaafataniidha jechuudha. Yookaan immoo namoonni baay'ee waan akkasii na gaafataa turtanii ati deebii namaa hin deebiftu waan si gaafatan namaa hin himtu namoota akkasiitu jira. Kanaaf isa bal'inaan gara xumuraatti wajjin haasofna. Irra caalaa viidiyoo kana akka jedhuu fi yookaan odeeffannoo kana akka isiniif kennuuf kan akka kaasee akka funuu gubbaarratti argaa jirtan kanatti nama tokkotu maal jedhee na gaafata. Gaafa guyyaa torbii tokko akkas ta'anatti fakkaate mana luukii 52 ijaaruudhaa fi qarshii hamaan nu gaafata jedhee isa hojjedhe sana irratti jechaadha. Hedduun keessan argitanii jirtan namoonni baay'een nama baay'eenis daawwatamee jira jaallattanii jirtanis jedheetiin fudha. Isarratti mana luukii 90 na ijaaruudhaaf maatiin koo akkuma dubbisaa irratti argaa jirtan kanatti jechaadha. Qarshii 300 na gaafatan simmintoo isaa qofaa fi baay'ee nyaatame jedhee nama dubbate waan argee fi kanas gama keessan isin dhiyeessuu barbaadeeti jechaadha. Kanaaf haala kanaaf kan fakkaatan namoonni baay'een yookaan ammoo ijoolleen keenya hedduun kan karaa hin taanetti qarshiin isaanii jalaa bahaa jiru kan immoo jalaa badaa jiru. Waan meeshaan sun bitamuun dachaa 2-3 namni meeshaa san bituuf yookaan ammoo mana sana ijaarsisuuf itti himeeti akkasitti karaa saniin kan nyaatamaa jiran hedduudha jechuudha. Kanaaf kun ammoo waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Mana luukii 90 mukaan ijaaruudhaaf waan biraa osoo hin dabalatin simmintoo qofa bituuf simmintoo mana luukii 90 qofa qarshii 300 irraa fuudhani. 300 irraa fuudhani. Yeroo simmintootti deebi'u qarshiin kun naannoo kuntaala 48 akkas dhufa. Kuntaala 48 jechuun qalqalatti yookaan ammoo baaggii sanitti deemu baaggii 800 wayi herreegaan garraa hojjedhe keessatti mana luukii 30 wayi irraa kaasee hamma mana luukii 100 akkas hojjedhee jira. Qarshii hammas kan gaafatu argee hin beeku. Kanaaf karaa saniin namoota baay'eetu nyaatamaa jira. Yeroo baay'een yeroo namoonni karaa keessatti na gaafatan jirtanii mana ijaarsisuudhaaf qara namatti kennitan herreega akkasii hin hojjedhu. Maaliif
walii galtanii nama sanitti kennitanii akkuma 500 naa tokkuma 500 walii galtanii nama sanitti kennitan erga walii galtanii kaasanii booda dhuftanii mana kana ijaaruuf qarshii hammam nagaa ta'u jetta an kuma 300 kuma 400 jedhee yoo sitti hime nama sanii walitti bu'iinsatu dhufa. Kanaaf osoo hojii keessan jala hin qabne gaafadhaa rakkoon hin jiru herreega isaa hojjedhee namoonni na cinaa ta'anis hojjetan hedduudha kan jira waan ta'eef herreega isaa isinii hojjedhee isin qarshii takka isa ol kan isin kanaaf manni duukii dhibbaayyuu kuntaala 75 gaafata kuntaala 75 gama qarshiitti naannoo qarshii 50 manni duukii dhibbaa simmintoon isaa qofti qarshii 50 ni gaha qarshii 300 yeroo jedhan mana duukii 90tiif hamma mulfaata. Kanaaf waan akkasii kanarraa akka isin bilisa taatan karaa kanaatiin akka isin hin nyaatamneedhaaf tokko kaawwan jalqaba isin biraan ga'e. Inni lammaffaa immoo maaliif lakkoofsa ogeessaa nu hin kennine ogeessa mana nu ijaaru maaf nu hin finne namoota jettanidha. Manni keessan qarshii hammam akka gaafatu yoo beektani ogeessa fidachuu waan salphaadha jechuun ani guddatu kan magaalaa takka lama keessatti beeka ogeessa yookaan ammoo ogeessa muraasa kan beeku fakkeenyaaf Shaashamannee keessatti ogeessa hojjetu asii ka'ee Harar Jimma dhaqee si hojjechuu hin danda'u. Kuni beekamaadha namni baay'een ni beektan jedhee kun. Kanaaf herreega sanaan ogeessi magaalaatti Jimmatti ijaarachuu barbaadu magaalaa Jimmaa keessatti ijaarachuu barbaadu kennaaf mana duukii 100 ijaarachuu barbaadu herreega ansi hojjedhu kan muusin hojjedhiitu irra si maxxansu kanaan magaalaa san keessa si ijaaruu danda'u ogeessummaan achi jiru. Isa biraa asii fidachuu barbaadde qarshii guddaa si gaafata. Maaliif meeshaa tokko as keessatti qarshii 500 gurguramaa jiraat asii fidee Jimma sii fiduuf even qarshii 600 ka 700 ta'a. Indabala jechaadha. Maaliif tiraanspoortii karaa kana jira achi keessatti ammoo nyaata dhugaatii magaalaa irraa fayyadama. Kanaa walitti sitti ol kaasuu danda'a waan ta'eef ogeessa fagoo irraa fidachuu hin yaalina. Herreega isaa hojjisiifadhaati namni mana yookiin 50 60 70 ijaarsifachuu barbaadu kootu herreega isaa meeqa na gaafata jedheef na gaafata. Si hojjedha rakkoon tokko hin jiru. Isarra kaasa immoo ogeessa namoota naannoo an jirtan isin fiduu ni danda'a. Isarraa kanaaf ammoo namoonni fageenya irratti ijaarachuu barbaadan ogeessa naannoo keessanii haasofsiisaa isa ijaarsifadha. Isatu isinii gaariidha. Kanaaf wantoota akka kanaatiin akka hin nyaatamneedhaa fi namoonni gaafii garaa gaafatan yookaan ammoo viidiyoo hamma xumuraa hordofuu dhabuu irraa fakkeenyaaf herreega mana tokko yeroo isin hojjedhutti xumura isaa irratti kan kaa'amu gatii walii galasaa hamma xumuraa hordoftan odeeffannoo isaa argachuu dandeettan. Hanga ana dhuftee ana gaafattu amma xumura viidiyoo hordoftee waan achirraa isin galftee gaafachuu ni dandeetta. Kanaaf odeeffannoo guutuudha kan achirraa argachuu dandeetta isin jechuu barbaadeeti. Isachirraa fi ammoo namni gaafii gaafatu baay'eedha lakkoofsa hin qabu nama kana hunda gaafii kana deebisuun baay'ee ulfaata isas beektan jedheeti yaada. Isachirraa immoo namoonni tokko ijoollee nafxanyaa yookaan immoo ijoollee amaaraasuu taatee namaa deebisanii ijoollee amaaraasuu taatee akkas ta'anii akkas namoonni akkas jirta waan ta'eef kanuma kennatu kenna waan ta'eef numatu kan waliiti waan ta'eef waan dogongora qabnu yookaan ammoo yaada qabdanii nu cinaa dhaabbadhaa isin hin jira. Isachirraa fi ammoo gaafiin keessan baay'eedha waan ta'eef namoonni gaafii qabdan torbee keessa guyyaa goone sagantaa goone torbee keessa guyyaa 2 ta'u guyyaa 3 laayivii seeneeti gaafii barbaadan achuma gaafatanii kallattimaan isin deebisa kallattii wal qabsiisaa deemna isin hin jira. Kanaaf ammoo karaa yoo waan gaafii isinitti ta'ee fi waan isin hin galle ammas gaafachuu irraa ofiin qusatina isin deebisuudhaaf kan ammoo hayyamamaadha isin jechuu barbaadeeti. Waan amma xumuraatti na hordoftanii galatoomaa galanii keessan dachaa ammas irra deebuudhaan namoonni meeshaalee bitachuu barbaadan yoo jiraate kootaati even bitachuu qofa miti beekuu qofa iyyuu barbaadan kootaati gaafadha bakka inni jiru ammoo barbaanne maaliin akka jiru gatiin isaa meeqaan akka jiru kwaalitiin isaa maal akka ta'e isin biraan ni geenya jechaadha. Isa kana qofa osoo hin taane haala ijaarsa manaa irrattis dabalatee bittaa fi gurgurtaa namoonni barbaadanis akkasumas namoonni biyya biraa ta'an biyya keessatti hojii qabdan yookaan immoo meeshaalee qabdan meeshaaleen keessan akka isin beeksifamu yoo barbaadan kaffaltii tokko malee kan isin beeksifamudha jechaadha. Kootaati gama keenyatti beeksifadha yookaan immoo beekuu kan barbaadan ammoo koottaa gaafadhaa isin beeksifna isin jechuu barbaadeeti. Waan hordoftanii galatoomaa galanii keessan dachaadha. Viidiyoo biraatiin ammoo leetti mitu nagaan naaf turaa isin jira. Egaa viidiyoowwan itti aanan irratti guyyaa viidiyoo 2-3 as dura darbee mana mukaati kan isin biraan gahaa ture. Amma ammoo isa manuma kana dura isin biraan gahaa ture kana dhakaan ijaaruudhaaf hoo qarshii hammam gaafata kan jedhu viidiyoo tokko 2 guyyaa boruuf isin biraan gaha.